Ijoollee teenyutti na gaafatteen beektu koodii qabna. Ijoollee karaarraan ce'ee daa'ee eenyuun taa'annee gaafa banni qaama qabu kan bicuu ijoollee almi kun tiniidha miti. Kan isaanii hin jiru. Hin qabee laale. Kan isaanii hin jiru tiniidha bicuu dulloomanii. Bicuu gachiisteera. Asiini. Yaa ilaana salphadheen naa jedhu keessaa alanii dhaafachuu jedhu. Harkaboo. Wantatti malee. Isaan eenyuun na keessaniituma dhiisani. Isaarra. Dubbiin galtee fi intalli akkasii jechisiisaati. Hin dalgifamne. Hin dalgifamne eenyuun na jedhamee dhiifame. Isaayis maan nyaatu nugu nama. Suuteedha keessaa fuudhe. Jennaalanni hojii dhaabee sila rifatiidhaan dhufe ispiidii miti gaafa dhufe jalqabu. Naan shakkuu jalqabe. Akkamitti na gaafatte siin holgasiin na gaafattu jedhee asiin qaama ormaappi godha gaafanne dhaqu isaan. Jennaan inni ishiinuma seeti jechuudha. Jennaan sumaan naan ni keessaa wutu jedhu keessaa akkana wutu jedhu naan dhaqu fuuteen naqe. Eessa dhaqu keessaa Rabbiin naa dabarse hoo. Hin gadhiisu wallaahi. Duuti naa dhaqu eessa fuutee naa dhaqu. Duuti fuudhee naa dhaqu. Duuti fuutee naa dhaqu eessa fuutee naa dhaqu. Fidiitti deebis. Wayyoo. Isa rabbi fiis kanaa fide eessa fuutee lubbuun keessi keessaa ba'u. Komanii ittiin jedhan. Waan isin baala kennan kooti ijoollee. Ijoollee jechuudhaan ijoolleen komantii an gaafata inni hin kan hin jettu asirratti. Waan akkasii ittiin uuma keenii itti daa'imman achuma asitti mi bare. Malee qo'anii. Isa salaatul qullaa dhageessaniittu isin immoo maan immoo tokko itti maqoyme. Salaatul qullaa dhageessaniittu joo. Isa salaatul qullaa sagadee yoo dhageessaniittu isinitti himuu. Himuu. Tokkotuyyuu ijoollee koo ijoollee hundi hin dhageenye namni dhageenye xiqqoo dhagayeeti gaafas. Tokkotuyyuu mana soddaa dhaqe. Mana soddaa dhaqee yeroo dhaqu yeroo mana soddaa dhaqu intalli siin quxisuun haati manaa isaa jechuudha. Obboleettiin haadha manaa isaa jechuudha. Bareeddi isiin xiqqoon tasa bareeddiin jettanu cumaan qamaatuma wajjin dhagahanii wajjin otoo qaamaa jiranuu waan kanan qassade jettanu otoo qassade jechumaan. Inni qassadu jedhu halkan ka'e babbaan akka hirkatanii babbaan as akkana rafanii jettu babbaanii fi inni akkana rafanii golgee dhuma jechuudha. Golgee. Jarri kun obbolaan lamaan diinqa dhaqanii rafanii mana soddaa dhaqanii achi jiruun jarri. Asumaanii halkan loohee ka'e. Gurbaan jechuudha. Loohee akkanatti dhala akkanatti daa'imman akkanatti daa'imoo tuu jedhu dhaqee tu'oo bira ga'e. Yeroo akkana tu'oo bira akkana ga'u babbaan dammaqanii baatirii buggitti turan. Achuma sila akkanatti jiramte sila akkanatti gugguufee jira. Achuma Allahu akbar. Allahu akbar. Attashaatis. Musa gadaara. Babbaa callu eetti sa yaabatu kanatti baatirii. Lokshinii kan yeroo. Lokshee. Kutu bitti sedha. Cuma lattaayyaatu fixee ka'ee. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maala babba sagalee gadi qabamanii namni rafaara. Salaatul qullaan sagadaaraamne. Nageenyi yoo hin qabaa'ee. Hin nageenye sin gara keessan hin jammaramne salaatul qullaan jedhe. Salaatul qullaa hin jammaramne gara keessan jedhe. Naannoo keessanii siidhaa as qa'ee soofi bara. Akkasi gaa danuu jira yoo himaa ittiin waan danuu nu keessa jira yoon. Akkas. Surree hidhuu. Surree hidhuu. Isa yeroo dubbii barbaadu. Oon qullaa ta'e maal? Maaloo mana isaa keessa jira. Sagalee arganiiti.
Mana keessa jirra malee karaarra deemaa hin jirru obboleessu. Akkasitti gaa salaatul qullaan salaatamee jechuudha. Salaatul Isaan qullaa. tokkotu immoo waa'ee hajjii dubbanna ga'ama. Sooressa baadiyyaati. Takkaan magaalaa dhufanii hin beekamu. Bara duriiti laa ijoollee bara dur. Ishee. Bara namni magaalaa nama bitee waa nama fidee waa gurguree inni nama bicuu amaarinyaa aawu minnoo mindinnoo beeku. Waa nama bitee galu sana. Amma asumaani. Isaan suni isaanii magaalaa dhufanii hin beekne abbaa qabeenyaati. Ishee. Maallaqa akkana qabu baadiyyaa keessatti sooressa. Garuu magaalaa dhufanii hin beekamu. Asumaan birrii isaanii kun hajjii qabeenyi isaanii irraa fi hajjii dhaquu itti waajiba ta'e. Asumaan maal wayyaa jedhanii dhaqanii isaan tokko mari'atan. Jennaan asumaan isaan keessa simanii mazaggabsiisan immoo isin geessana wajjin deemtu. Waa hunda erga shartii guuttattanii kaatanii hin deemna rakkoon qabu jedhanii Addis Ababaa geessanii asiin. Sanaan dura immoo caatii kana danuu dhaaban beektaa caatiin horan isaanirra caalaa. Mucaan tokko caatii isaaniitu halkan cabsuu qabamee asiin acaaciniin biyyatu jaallata qaalichi. Wallaa isin ilaalu qabeenya kanaan. Ishee. Qophaa isaanii nyaatan. Akkamuma caatiin isaanii caba jedhee uummanni guyyaa 4 wayyaa caacinii taa'e. Caacinii baay'ata. Asiin mucaa tokko kayeetu maaluma caaciniin taa'amee uummanni achitti aduu keessaan galu jedhee erga qodaan isaanii bade. Ishee. Hamma hattuun kun argamutti. Jennaan mucaan tokko jira. Ka awwaleedhama. Ana cabsee dhiifama naa godhaa yaa uummataa jedhee. Isin aduu keessatti qaqqamuur. Ana cabsee badii fudhatee. Yeellee mucaan immoo gaariidha. Ichi uumama rakkatee geesse hatuutti isa galcheen beekamu malee nama hatee beeku miti. Ka'ee of kennee biyya sana keessa jiraachuu reedee miilaan suudii dhaqenni. Badee jechuudha achi. Asiin namni hatee hin beekne bar gaafa rakkatee wayiin dhaqee waa nama hatee jedhee iyyeen laalamu wajjin qabame. Hattuun egaa immoo ittuma fufanni baraan. Asiin afootu naa jechisiisaa jedhee afootu hin jedhamne gizee sana dallananiiru isaan. Erga isaan didanii hin taa'u asuma biyya kana keessa jedhee sangaa qindii qaba gurguratee deemen suudii. Amma isaan sana waggaa meeqaan booda raqaaran egaa achi buutee isaa dhabaniiru. Asiin hajjii dhaqan. Hajjii dhaquudha Addis Ababaa isaan sun isaan waa beekan biyya beekan. Wajjin nanna jedhanii fuudhanii dhufanii Addis Ababaatti wanti hundi piroosesii dhumee fi asiin xayyaara yaabbatan. Xayyaara yaabbatanii deemanu takkaa xayyaara taa'anii hin beekanu isaan. Foolii makiinaa hin beekanu. Asiin fooliin makiinaa kun intinii ta'eeniiti xayyaarri kun ala isaan asii gad ilaalan. Garaa keessaa ol deddeebi'ee asii wal waalanii gaggaban. Gaggabanii asumaan suudiitti hospitaala geeffaman. Hospitaala suudii. Isaan gaggabaniiru akkuma achi ka'aniin dhufanii fuudhanii jarri intinii hospitaala geessan. Geeffamee gulukoosiin 3 wayii sakkaamee fi guyyaa tokko maal hospitaala keessa oolanii ka'anii booda dammaqan. Ishee qaalichi. Ishee. Gaafa isaan dammaqanu isaan beekan bira hin jiran. Gama jiru bakkee. Amma as ilaalan doktora isii babbareedduu nuura laayinii kana durba arabaa beektanii asirra dhaabbatti intinii isaanii. Qaalicharra. Isaan sana barbaaddee dhabdee isaan torgaamii sana waa torgoman. Sadanuu irra dhaabbattee min ismak jettiin. Ishee. Ismak kariim jettiin. Jennaani addunyaa irratti baabooriin jedhama. Yoo barbaadde habiibii koo naan jedhi. Yoo barbaadde boorii naan jedhi. Alhamdulillah rabbil alamin rabbii waliin nu gaira. Du'anii nuura laayinii waa isii simachuudha irra dhaabbataa turanii. Arginu isaanii babbareedu doktoroonni. Du'anii. Alhamdulillah rabbil alamin muraana keessa rabbii waliin nu gahe. Antiifikeetu jannata galanii jennaan asumaanii isaan wajjin naqan achi abbaan gama sana. Baatamaam. Rabbiin nu milkeessa miti alhamdulillahi rabbil alamin siin jannata galtanii shoo rabbiin haqiiqaa wal jaallannaa jedhanii haqiiqaatti jaalalli keenya miical jedhaan jeellaa isinaa siin baamu innaan awwaleen sun immoo gama
Nikaan dhukkubsatanii jechuudha gahee ni suudii keessa. Dhufanii hospitaala jiranidha gahee nyaata hunda guuree fi yoona biyyan beekanu namni biyya ofii yoo akkam ta'e biyya biraa gaafa dhaqee fira ta'a. Asiira kana fuudhee aannan fuudhee hospitaala fi gaaruuf. Asiin naannoo intiniirra ciisanii bakka jannata keessa jira jedhaniiti. Asiin na laalan awwaleen gama sanaa nyaata baatee bahe. Awwaal gurbaa! Laa ilaaha illallah gurbaati jannata galtee jedhaniin. Isa caatii isaanii hate ture. Ishi. Wallahi caatii gosa durii hatte sanaa footisi jedhee jedhaniin. Footisi jedhee. Bakka dhuftee jedhanii. Erga ati jannata galtee manni Itoophiyaa nama biyya keessatti footisi jedhee. Jannaan dhufanii maal dhukkubsattanii hospitaala jirtanii jennaan. Hospitaala haaqiraan jira moo duuniyaan jira? Duuniyaarra jirtu koo maal xayyaara keessatti ummara marsoon isiniin qabee gaggaddanii naa hospitaala sulfinne. Jarri kun eessa jarri? Jannata keessa hin jiru. Maal jannata keessa wadda koo dheeda galgala agarree sibbira taa'aa billee maal na fokkisiiftan ibboo.